Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam ooltan sagantaan keenya as magaalaa Naayiroobii irraa darbu eegale kan har'aaf qixeessineen Soomaaliyaan sagalee uummataa malee pirezidaantii haaraa argachuu Yuunivarsiitiin Finfinnee afaan Oromoo barsiisuu dhaabuu fi jedhamuun dubbiin miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'u dhuguma dursaa muummee barnootichaa gaafanneerra. Barnoota dhaabee sun kan ibin kan kana duraa caalaa muummeen dipaartimentiin babal'ateera piroogiraamii isaas babal'iseera. Maanguddoon ganna 69tti yuunivarsiitii galan maal jedhu? Egaa barsiisuu manatti ni nyaa'u barreen gaddaa qabxii tokkotti yaa'een kufe. Egaa waaqayyoon gargaaree qabxii 500 malatee waggaataamii dhimma baasee jechaadha. Sagantichaaf Raa'ol Balaa isinii dhiyeessaa dhiyaadha. Filannoon Soomaaliyaa bara darbee wayita yeroo aangoon pirezidaant Mohammad Abdullahi Farmaajoo obba'e gaggeeffamuun irra ture alana gaggeeffameera. Siyaasi biyyattii sababa kanaan goolamaa tures amma waan tasgabbaa'e fakkaata. Filannoo kana Hassan Sheikh Mohamud sagalee caalmaan kan mo'atan yoo ta'u marsaa kana kan mo'ataman pirezidaantiin aangoo kennaa jiran Farmaajoon mootummaa haaraaf yeroo hojii gaarii hawwaniiru. Hassan Sheikh Mohamud filannoo kana mo'achuun milkaa'anis garuummoo rakkoo hawaas dinagdee fi siyaasa biyyattii yeroo dheeraaf goolaa jirus dhaalaniiru. Filannoon kun naareetivii yookaan seeneffama dureewwan biyyoota gaanfa Afrikaa sadeen ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed, pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii fi pirezidaantii Soomaaliyaa amma aangoo kennaa jiran Abdullahi Farmaajoo gidduu ture ni jijjiiraa kanneen jedhanis jiru. Ministeera muummee Abiy Ahmed bulchaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el fi pirezidaant Farmaajoo dabalatee aangoonni hedduu Hassan Sheikh Mohamudiif ergaa baga gammaddanii erganiiru. Hamza Hussein gabaasa dabalataa qaba. Biyyi gaanfa Afrikaa goolama siyaasaan beekamtu Soomaaliyaan filannoo harkifachuunsaa biyyattii guddoo jeeqe geggeesteeti. Filannoo kanas bulchaa duraanii Soomaaliyaa akka turan Hassan Sheikh Mohamud mo'ataniiru. Filannoo miseensonni paarlaamaa biyyattii qoftii sagalee irratti kennan kanaan Hassan Sheikh Mohamud pirezidaantii biyyattii yeroo ammaa Mohammad Abdullahi Farmaajoo ka bara 2017 irraa kaasanii aangoorra jiran injifataniiru. Hassan Sheikh Mohamud sagalee 214 argachuun Farmaajoo ka sagalee 110 argate mo'ataniiru. Bu'aan filannoo kun bara 2012 haga 2017 pirezidaantii Soomaaliyaa ta'uun ka tajaajilaa turan Hassan Sheikh Mohamud akka aangootti deebi'an taasiseera. Akkuma bu'aan filannoo barameen hedduu osoo hin turin Hassan Sheikh Mohamud waadaa ka seenan yoo ta'u pirezidaantiin baallii kennan Mohammad Abdullahi Farmaajoon ammoo mo'amuu isaanii amananii fudhachuun pirezidaantii haaraa filaman kana lammiileen Soomaaliyaa akka deeggaranii fi akka milkaa'uuf illee akka kadhataniif gaafataniiru. Qondaaltonni biyyoota gaanfa Afrikaaf kaanis ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ergaa baga gammaddee toora Twiitara isaanii irratti dabarsaniin dhimmoota waloo fi naannichaa irratti waliin hojjanna jechuun dubbatan. Bulchaan naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elis Ab Mohamud pirezidaantii kurnaffaa Soomaaliyaa ta'uun irra deebiin filatamuutti gammachuu isaanii akka qooddatan ibsaniiru. Dubartiin miseensa Koongireesii US taatee fi dhalattuun Soomaaliyaa Ilhaan Omar ergaa dabarsiteen filannoo kanaan uummanni Soomaaliyaa hundinuu injifataniiru jette. Soomaaliyaatti ambaasaadar gamtaa Awurooppaa Tiinaa Intalmaanis ergaa karaa Twiitarii dabarsiteen Hassan Sheikh Mohamudiin baga gammaddee ittiin jetteetti. Ministeerri dhimma Afrikaa UK Vicky Ford akkuma kana ergaa baga gammaddee Twiitaraan erga dhaamteefiin booda mootummaan ishee hojii Soomaaliyaan nagaa buusuudhaaf carraaqaa jirtu Al-Shabaab qolachuuf taasisaa jirtuu fi balaa hongee hamaa biyyattiin itti jirtu keessatti cinaa akka dhaabbatu dhaamteettiif. Tasgabbii dhabuun sababoota Soomaaliyaan filannoo osoo hin geggeeffatin akka turtu ishee taasise keessaa isa tokko. Bara 1969 irraa kaasee Soomaaliyaan filannoo deemokiraatawaa namni kallattiidhaan sagalee isaa irratti kennatu qabaattee hin beektu. Kan ammaa kun filannoo pirezidaantummaa kallattiin alaa Soomaaliyaa keessatti marsaa sadaffaatiif geggeeffameera. Filannoowwan biyyattii kanaan dura turan biyyoota ollaa Keenyaa fi Jibuutii keessatti ture ka geggeeffamaa turan.
Yuunivarsiitiin Finfinnee beeksisa guyyoota muraasa dura baase irratti gosa barnootaa afaanii adda addaatiin barattoota idileedhaan simachuu akka barbaadu ibsee ture. Gosoota barnootaa beeksisni irratti bahe 8 keessaa afaan Oromoo waan hin eeramneef namoonni karaa miidiyaa hawaasummaatiin ijoo dubbii gochuun haasa'aa fi bal'inaan qoodaa turani. Yuunivarsiitichi afaan Oromoo maaliif beeksisa kanarraa hambisee afaan Oromoo barsiisuu dhaabuu fi dubbiin garam jirtii jechuun Yuunivarsiitii Finfinneetti dursaa muummee barnoota afaan Oromoo kan tahan obbo Lataa Fayyisaa waa'illi koomaatii olaanaa dubbiseera. Barnoota dhaabee osoo hin taane kan kana duraa caalaayyuu muummeen dipaartimentiin babal'ateera iyyuu pirogiraamii isaas babal'iseera. Beeksisni yeroo darbe onlaayinii irratti ba'e kana dura kan bulchiisaa akka waliigalaatti kaawunsilii yuunivarsiitiitiin yookaan bulchiisa yuunivarsiitiitiin kallattiin kennamee ture. Dipaartimentoonni baay'een barattoota dhabanii gara sadarkaa cufamuu yookiin baduu irra ga'antu jira. Isin maal jechuudha yuunivarsiitii keenya keessatti barataan fireeshmaanii baratee erga xumuree yeroo dipaartimentiiwwan filatanii filannoo jalqabaa ta'ee gabaa barataa waan jalqabarra filatamanii argatu akkuma biyyaattis immoo akkuma beekamu barataan danuun gara biizinasiidha kan inni galu baay'inaan. Kanaaf barattoonni dipaartimentoonni baay'een barataa dhabanii waggaa 2 waggaa 1 akkasiif duwwaa jiru post graduate barataa muraasarraa kanas under graduate barataa dhabanii fakkeenyaaf kanneen akka dipaartimentii afaan Ingiliffaa fakkaata linguistics yookaan diinqooba kan jennu kana fi kanneen humti onlaayinii ba'an sana dabalatee jechuudha. Afaan Oromoonis gaafannee surre of course isa sanas akka onlaayinii ba'u garuu akka waliigalaatti beeksisni onlaayinii ba'e suni barattoota ministeerri barnootaa ramadeen alatti barataa qabxii darbiinsaa argatan barachuudhaaf fedhan qabu dorgomsiisanii dipaartimentoota onlaayinii ba'an sana qofa akka inni join godhu taasisuu jechuudha. Kana jechuun dipaartimentoota hedduu yookiin pirogiraamii BA hedduu qabu yuunivarsiitii keessaa warreen onlaayinii irra ba'an sana qofa akka join godhuudhaaf barataa kan hin qabne isaanii waan ta'eef. Kanaaf idileedhaan yuunivarsiitiitti ramadamaniin ala jechuudha. Inni kun kan yuunivarsiitiitti ramadamaniin aladha. Akkuma fakkeenyaaf tiyaatirri fa'aa godhu jira miti barattoota koolii baasee dorgomsiisee taaleetii isaaniitiin ilaalee fudhatan dhiirri ramaddiin alatti meetodii akkasii akka fayyadamaniif muummeewwan kun cufamuu irraa kan jedhu tarii namoonni danuun odeeffannoo muummee sin gaafanne hin miseensotuma muummeen dogoggora waan hubatan natti fakkaata yookaan koolii sana sirriitti dubbisuurra dhabuu kan natti fakkaata malee kana jechuun gabaa jechuudha muummeen keenyas argachuu hin qabu inni kan jedhu inni sun kan biraadha. Garuu inni beeksisni ba'e kun kan idileedhaan ramadamanii fi hojii baruu barsiisuu keessa jiru addatti dabalataan isa maal jechuudha seete yuunivarsiitii barataan gaafa seenu fireeshmaanii fudhatame barumsa isaan kun gaafa jooyin godhan dipaartimentootuma sana jooyin godhaniiti yookiin seenaniitu achuma keessatti koorsiiwwan fireeshmaanii fudhatu booda filannoo keessan galan isaan achumaan dipaartimentis natti fufa barataan achi seenu kanachuun barataan haaraa seenu keessaa immoo kan afaan Oromoo filatan jiraachuu danda'u. Afaan Oromoo irratti barataa waggaa 3ffaa barataa 11 qabna. Bara kana waggaa 2ffaa immoo barattoota 17 qabna. Kanaafuu maybe yuunivarsiitiinis kana ilaalaniiti keessaan bisanii jennee yaadna gahaa miti fedhiin keenya barataa 50 hanga 100 olitti barsiisuu dandeenyaadha. Barattoota digirii jalqabaate jechuudha kun. Barattoota digirii jalqabaa qofa baay'ee. Inni kun koolii dorgomsiisanii fudhachuudha inni kun yuunivarsiitii qofatu meetodii kana uume dipaartimentoota barataa dhaban baraaruudhaaf. Gidduudhaan immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Naannoon Amaaraa kibxatarraa eegaluun meeshaa waraanaa harka namoota dhuunfaa jiru galmeessuu akka jalqabu biiroon dhimma nageenyaa fi tasgabbii naannichaa beeksise. Galmeen meeshaa waraanaa kun borurraa eegaluun hanga jimaataatti guyyoota 4f akka gaggeeffamu itti gaafatamaan biirichaa obbo Dassaaleny Xaasoo himaniiru. Barataan adii Afrikaa kibbaa meeshaalee warra gurraachaa irratti yeroo fincaa'u viidiyoodhaan waraabame yuunivarsiitii irraa ari'ame. Yuunivarsiitiin Stellenbosch dhimma kana qorannee himata yakkaa dabalatee tarkaanfii fudhannaa jedhe. Raashiyaan erga Yukireeniin weerartee booda Fiinlaandiif Swiidin murtee seena qabeessadha jedhameen neetootti makamuuf murteessuu beeksisan. Murteen Swiidin kan dhagahame biyyi ollaan Raashiyaa taate Fiinlaand neetootti dabalamuuf erga gaaffii ifatti dhiyeessiteen boodadha.
Naayijeeriyaan qoricha seeraan alaa 200,000 ol to'annoo jala oolchuu himte. Qorichi kun sakatta'insa abbaa taayitaa to'annoo qoricha biyyaalessaa taasiseen kan qabame yoo ta'u kanneen dhimma kanaan shakkaman baay'ees gaaddisa seeraa jala jiru. Odeessa ta'anutti yeroon darbu abbaa ijoollee 11 kan ta'an maanguddoon umrii waggaa 69 obbo Taaddasaa Gichillee kaayyoo isaanii ganamaatti cichuun qabxii seensaa yuunivarsiitii fidanii yuunivarsiitii Jimmaa seenaniiru. Bara 1945 godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjiitti kan dhalatan obbo Taaddasaan umrii maanguddummaatti qabxii 502 fiduun yuunivarsiitii seenutti akka gammadan himan. Garuu dirqama maatii fi qe'ee akkam godhu laata? Umrii maanguddummaan barattoota hiriyoota daa'imman isaanii ta'an gidduu barachuunoo hangamitti tola laata? Dhimmoota kanaa fi kanneen biroo irratti Hamzaa Huseen obbo Taaddasaa dubbiseera. Ayyee ulfaadhaa obbo Taaddasaa amma kilaasiidhaan ba'a jettanii? Amma doonii galeera. Kilaasii jalqabaati moo baay'ee barattaniittu? Lakki maalee Huseen aanyi inni ganama jalqabne sa'aatii 2 irratti. Ayyee akkam ture ree miirri yuunivarsiitii mooraa yuunivarsiitii miirri kilaasii barattootaa wajjin ta'anii barachuu akkam ture? Baay'ee gaariidha. Baay'ee ni kan namatti toludha. Akka dareetti yoo nu geggeessu ta'e na filatan. Battala qabxiin darbiinsaa isiniif dhufu sana murteessuuf hin rakkanne miira akkamii keessa turtan? Murteessuu duraa inni murteessee egaa qonnaadhaa fi haala adda addaa keessa na duraa galee jedhee pirogiraamii mataa isaa kan hin duraan baase malee gidduu isaatti osoo hin baafatanii guyyaa sadii deemanii dhufee yuunivarsiitiitti seene. Gaafa fakkeenyaaf deemuuf murteessitan kophaama keessan murteessitan moo maatii akkam gootan maatii wajjin mari'attaniiti moo ijoollee akkam gootan? Ay maatii wajjin mari'adhe tarii wajjin mari'adhe waan tokko waan ayyaman inni isaan ayyaman fi gara qonnaatti taanaanii wanta akka hojii naannoo qabnu kana pirogiraamii ittiin hin baafne akkam goota baamsadhee gaafii gargaarratti asii bariiti akkam goota naan naqee madaggaameen deebi'ee iyyaba fudheeni sagantaa isinii baasee mana barumsaatti deebi'a kan jedhuun akkasuma jedhan isinaan taaniif walii galtee yaa'anii nagaggeessan. Isin maatiin hojii qonnaatiin kan bulan? Jalqaba iyyuma keessaa kaasee waan qonnaa kan guddadheef ergasii booddee bara 89 katamaatti mana ijaareen achitti garee katamaa baay'anii. Ayyee eessadha manni keessa mee eessatti dhalattan mee waa'ee dhaloota keessanii natti maa eessatti dhalattanii maatiin eessa jiru? Ani garee itti dhaladhe Wallaggaa Lixaa godina Gindii aanaa Gindii ganda duwwaa tokko keessatti dhaladhe ganda duwwaa tokko keessa jiru ijoollee warreen barattoota. Inni hangafaa Finfinnee jira warshaa galee jira amma tokkotti baree inni tokko immoo Arbaa Mintiidha barreen gaddaa yuunivarsiitii hawwatee bakka hojiidhaaf Addis Ababaatti deddeebi'aa jira. Ijoollee warra kaan immoo seenkaan 9 bartii seenkaan 8 bartii warra kaan immoo 5 hamma keejiitti kan baratantu jira. Ayyee ulfaadha ammas nama mana barnootaa yookiin yuunivarsiitii keessa teessanii maatii haga kana bulchuun isin rakkisuure maatiin akkam ta'u? Maatiin maayigaa kan waan durayyuu pirogiraamii ayin geggeessu sagantaa waan baasee geggeeffachaa ture gammallee kun inni irraa fagoodha hojii sagantaa gaaddaba taa'anii hamma naa danda'ametti geggeessa lafa maatiiwwatti rakkinni immoo mana barumsaa yuunivarsiitii kana eeyyama kadheen 7 tokko fudhatee namallee itti qacaree deebi'anii taffaa akkasii qabu. Kaayyoo akkamii qabdu turtanii kaayyoo kana keessatti immoo cichitanii akka milkooftanii wanti isin godhe maali qormaati keessa dabartan maali eessa faatti barattan ka jedhu naa himaame. Bara dargii keessa rakkina guddaa keessa darbee bara sana keessa hamma 8 baree itti dhiiseenii rakkeedha rakkinni naayitii fi akkaatatee deebi'e. Achumaan dhiisee qonnaa kottan deebi'ee waggaa dheeraa ergiin taa'ee deebi'ee booda immoo innoosee waa hojjetadhee akka fooyya'uu taa'ee immoo aanaa Ganjii kana keessa 8 ol hin jiru yeroo sana dhiisee gimbii dhaqe maatii akka makaa dhiisee miila qullaadhaa inni simasii tokkitti yaa'anii gimbiitti 9-10 baradhee xinnoo sammas hin jakkinni lattammaannaa itti dhiisee immoo gara qe'ee misoomsuutti deebi'e. Odumaan qe'ee taa'u imaammatii mootummaa moo barumsa kana aaressee mafiti. Imaammata mootummaa kaa keessaa hin dhabuudhee kan 10 bare gaddeebiin 8ffaa baree ministeerii fudheen achi ol deebi'een 9 bareen gidduutti waggaa 2 immoo kuteen qe'eetti deebi'een indagana 9 fi 10 tokkotu walitti guutuun amma 12tti baradhee egaa barumsiisu manatti ni nyaa'u barreen gaddaa qabxii tokkitti yaa'een kufe. Mudannoon narra ga'e egaa qabxii tokkitti yaa'ee gaafa kufee waa'ee nutti dubbiseen kiramtii sana akkasuma waan adda addaa kan nutti qabatu dubbiseen indagana murtoodhumaan immoo
Piraayiveetii bargaameen fatanaatti dhiyaatti. Egaa waaqayyoon gargaaree qabxii 500 galchuudhaan gammachuu guddinatti dhagahameen biyya 44 guutee biyya 44 keessa Jimmaan Jaafaa irratti guutee akka addaataanii Jimmaan naabaasee jechaadha. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf jenne goolabne saganticha qopheessuun Hamzaa Hussein waliin ture Firaa'ol Balaa dhiyeessaan ture gaaritti bulaa.